Sattuu eega dhugaa uummataa dubbannaa, dhugaa Oromoo dubbannaa, dhugaa Oromoo baasuu qabna eega jenne araara lallabuu turree jechuudha. Sigalee wal arrabsuun hin barbaachisu, qaamni tokko qaama tokko arrabsuun hin barbaachisu, gareen maaroo garee jaawar arrabsuun, gareen abiyyi garee jaawar arrabsuun hin barbaachisu jenne eega nagaa labsuu turre amata lama geenye jirra jechuudha. Jarri gartee walgatuu tures ama shangahee jira nutis eegalama nagaa labsuu eegalle amata lama geenye jira baga nagayaan dhuftan baga nagayaan gartee nageenya labsuu turre san ijaan arkuu turre jechuudha. Dura osooniin gartee hara sagantaa kiyyaan seenin gaafii takka takkaan deebisuu barbaadaa jechuudha. Gartee ummata al-qalbil qudur kana rabni juunsan ummata ijji isaanii ganaanaa san warra dheengadda hay aboo marroon du'ee jetteenti nu labsite isaanii dhuftee arra marroon araaraaf deemanuun jettaa warra jiru isinoo warri dheengadda TPLF lafa qabattee sheetichi keessan shee misaa'iloon gabbee minbara gubbaa dhaabbate wallaahi billaahi tallaahi wayyaaneen finfinneen dhufti Jawar Mahammadi dhaani baafti abiyya makoortii addunyaa dhiyeessiti dhukkeerraa haafti jee warri iyyaa ture hoo isin teessanii mul'attu laal amma walitti araaramna jenneemi hudduu qabadda keessattuu nama guddaa tokko komantii godhee hin dubbii tana dubbadde malee ani hin dubbaddu beeyta marroon du'een jenne eessaa dhufe marroon hay adeero Ameerikaan guddoon tun Osama bin Laden guyya meeqa du'ee jechaa turte Israa'el Hamas hoggana Hamas meeqa jeefne jechaa jirte kijiba siyaasaan kijibaa wal maqattee deemte oggii jennu yaa dhamaa sigale amma booda waan akkanaa barreessi sheekaa booda marroon tiin jenne bitirkishoo ati guyya meeqa biyya Ahmad du'ee jee asii Khadiiroo Elemoo sii labsaa ture hogganaan kee guyya meeqa lammaa magarsaa nudda balamuu deema jedhanii hogganoonni keessan labsan guyya meeqa xayyibaan nudda balamuu deemti jettanii labsitan kijibni isiniif halaal ta'e kanuuf haraamii kun maali adabadda warri komantii keessaa jajjamina inan ነገር ነው እንደዛ አንተ ጆሮ አልሰራም እንዴ በእናትህ ሃይ ummatuma akkami waan jechuu turaniif quban qabani waan gochuu turaniif quban qabani Abiyyi Ahmad Khadiiroo Elemoo Abiyyi Ahmad asiin itti naqaniiti asiin keessaa baasan guyya meeqa isiniin jee sheer gootanii way khasaartan nuun jechaa turtan nuti guyyuma tokko marroon du'ee jenne okkee guyyuma tokkichaa saniif marroon du'een jenne eessaa marroon du'ee wanta ta'e minaayina baqbaqaan oosa hay as komantii kiyya jala deebiiti sheekka abbuta sigale akkana jechuut isinoo akkam jechuu turtan wallaahi bisheetichi keessan dhaabbate wallaahi billaahi TPLF finfinneen dhufti Jawar Mahammadi dhaani baafti maarree ni gooti mitirkisho okay Jawar Mahammad hidhaa baafte nuti isin rakkifne maa guyyaa akkana jette isin jenne isin rakkifne minaa inan nagarno sa eedaan Oromoon barni mammaayiti bar Oromoon ogii mammaaytu maal jettini beeyta uleen gowwaa si harka caburra ilmi aaqilaa si harka du'u turra si wayya badi daawwanni girroo jeeniin tu waaqiima gowwaami komanti jala marroon teen jenne hay isinoo guyya meeqa maarreen du'e maarreen baqate biyya qabanne miixirqishoo taane jechaa turtan hay teessan tun ilaalamtu ammaa booda komantii kiyya jala waan akkanaa barreessa sheer godhaa isin ijoolleen Oromoo ijoolleen nagaya jaalattu ijoolleen qulqulluun irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eegaan hangana shafshaf godhe booda sheeyxaanota nageenya Oromoo isaan hin gammachiifne hattoota gartee nageenyi Oromoo yoo Oromoo manni Oromoo nagayaan bulle isaan hin gammachiifne eegaa hanganatti himne booda amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa jechuudha. Akkuma beekamu marsaa tokkoffaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa federaalaa jidduu gaggeeffame gartee wal hubannoo irra geenye jedhanii ibsa baasanii turanii jechuudha.
ما ونسون سيجله ونسون firii godhattee hundee horattee gaffageeffattee akkuma gartee isteeppiin deemu jira beekadhu akkuma gaafa kaan dheengadda gaafa TPLF South Africa gaafa wal mari'attu dura jara gartee hoogganoota walitti dhufee jechuudha itti aansee warroota waraanaa walitti dhufee jechuudha arraas warroota waraanaa walitti dhufee jechuudha marsaa lammaffaarratti TPLFis akkanuma deemu ture jechuudha garaagarummaan gartee nageenya kanaa maali barbaachisummaan nageenya kanaa maali bar nageenya kana anaafi si caala barbaachisummaan nageenya kana anaafi si caala intala gudeedamu jirtu beeka oromiyaa keessa ilma gartee mana barnootaa dhaquu barbaadeedha mana barnootaa dhaquu dadhabee beeka nama gartee gabbahee bobbaafatee galfachuu dadhabee mi'aa nageenya kanaa beeka anaa fi ati gartee ka diaasporaa keessa kan fedhe nyaatee kan fedhe uffatu kan fedhe dubbatee kan fedhe dhiisu kan fedhu rafee fedhu ka'ee deemu naa fi ati murteessaa miti jechuudha deeggara nageenya kanaaf gatii nageenya kanaa ka beeku nageenya kana akka gatii godhuu qabu ka gartee nageenyi kun akka milkaa'u godhu anaa fi si ozoon hin taane si fi si as keessa jirtu ozoon hin taane tabiyya alaa jirtu ozoon hin taane diaasporaa jirtu ozoon hin taane ummata gartee qawween halkan afaan keessa teessu ganama addarra teessu edee eenyu asii nyaachifte jedhanii eenyu wajji walgahiidha ite jedhanii ka muka keessa jiruus teessiftu santu mi'aa nageenya kanaatii fi faayidaa nageenya kanaa isaaniif beekaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nagaya haa buusu jennee ummata keenyaaf du'aayii goone ummata keenyaaf nagaya wanni nuti kadhachaa jirruuf haadha teenya ta miidhamaa jirtu abbaa keenya ka miidhamaa jiru laali arra Israa'el sa'a furiifiin dhukaasa dhaabe jennaan hanga ummanni gammadu jiru laali sa'a fur qofaaf okay guyyaa furiif ummata dhaabe sigalee amata afuriif yoo nageenyi bu'e hangam takka oromoon gammaddi hangam takka oromoon gartee generation oromiyaa keessa biqilfatti kana gartee anaafisi ozoon hin taane murteessaan ummata biyyaati jechuudha ankaniin baga gammaddan oduu gammachiisaa jeefis diaasporaa maqaa namaatiin naggatu diaasporaa maqaa gartee wabootiin naggatu diaasporaa maqaa badhaadhinaatiin naggatu sigale kuno shane isinirraa dhorku jirra condominium where is our condominium je garte diaspora asi khokun motuma kopha faski godata khu wobotti faski godata sigale diaspora sharashar irra jiru baga gammaddan jechaan jiru ummata biyyaatiin baga gammaddan baga garte arralle taatu hafuura fudhattanii gurri garte caccabsi baysi ari affeli gubi qali nyaaddu danfisi jechurra baga gartee nagayaan haasawa mudeema jechu gurraan dhageessanii baga gammaddan baga waliin gammanne jechu ummanni nagaya jaalattan ummanni nagaya jaalanne daldaltoota wiigiitii fi warra rifeensa dhedheeraa gurgurusanii fi warra gartee baay'ata ala kana ittiin naggadatu qofaatu gartee nageenya feene jechu so khanageenya fedu ummanni nageenya feda alhamdulillah rabbil alamin rabbi oromo iddutti nagaya haabusu jechu so nageenyi kun hangam takka abdachiisa hangam takka tifufa qaba hangam takka hundee qaba namoonni gariin ka gartee kijiba gartee mootummaan kijibaa oolu kijiba gartee waraanni bilisummaa oromoo kijibaa oolurra dhaabbatee yaa rabbi dhuguma haa godhu juu jira jechu anarra wanni arraahun baay'ee dhugaanja yaada khiyyammas barxa abuta baay'ee dhuga jette wanti kijiba taate jarri walid dachee huuy jettanii maas komantii jala naan dhufina waan nan juu guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu yaadaan kennachu jira xiinxala sigale yaada khiyyatti amansiisaan akkamitti amansiisaa jiina gaafadhu marroo dirribaa waan kana keessa jira jechuudha لا لما بيا وانا مدعب جيسو سواخنا مرو قبا واني توبيا خيسا موتم مجينو سوخناس أبيين نقبا جيشو عشان قلتو ما بييت يو أبيي خفلا نونجيني خفلا يو أبيي قد نونجيني قدنا يو أبيي رفا جيني رفنا سيجالي
ashangullittuma biyyiitti jechuudha. Kunis yoo marroon lolaa jeeni lola, yoo marroon iyyaa jeeni iyyan, yoo marroon sirbaa jeeni sirba ashangullittuma marrooti jechuudha. Jarri gartee ashangullitti qabu yoo walitti dhufe wal dhageeffate wanni kun abdachiisaadha. Wanni kun abdachiisaadha. Abdachiisaadha. Amma qaamota murteessaa walitti dhufe. Sigale qaamota murteessaa walitti dhufe jechuudha. Qaamota murteessaa hogii jettu. Marroon kun hanga barbaadamu ni beekta. Marroon kun mootummaa Itoophiyaatiin hanga barbaadamu ture ni beekta. Akka gartee birillee lafa buutu cabxuuti jechuudha. Marroon amma Itoophiyaa keessattuu naannoo keessa sossoosanitti biyya Itoophiyaa jaamtu san keessatti namni gartee marroo qabee fidee ajjeesee takka miliyoona badhaafama takka Angolaantu kennamaaf jaamini nama gartee akka daawwitii sana akka burcuqqoo sanii barbaadamu ture jechuudha. Namni kun har'a itti amanee qabadhu pooyintiiti. Namni kun itti amanee wanni kun dhuga jee bakkatti dhokatee jiru bakka seeftiin isaa eegamtu bakka nageenya isaa gartee waraanni inni jaarrate kun wareegama kafalee lubbuu isaa tiisuu ture keessaa bahee reenjerii waraanaaf irraa baasee siviiliyaanii uffatee xayyaaraan bararuu jechuun bakka sanitti bakki sun dhugumaan amansiisaadha jechuudha. Maaliif mootummaan Itoophiyaa qilleensa kanarrattuu yoo marroo kana harkutaate sigalee ilkaanii nyaataa jechuudha hin dhiisu jechuudha. Yoo lafti sun isaa amansiisaa taate malee. Lalammatii PLF gaafa mootummaa Itoophiyaati wajji walitti araaraman dirree xayyaara abiyyiitti hoogganuun iyyaanuu xayyaara Itoophiyaatiin iyyaanuu jedhaniiti Ameerikaan xayyaara siitiin fuutee Jabuutiin nayitee Jabuutirraa xayyaara Ameerikaatiin bakka san dhaqanii jechuudha. Waan amansiisarra walitti dhufanii jechuudha. Waan amansiisaa gaarantii anshuraansii lubbuu isaaniitii kennamteeti wanni sun waan dhugaa waan lafa qabate waan dhugaan hidda qabaa tahuu mirkaneessu hoogganoonni sadarkaa sanii barbaadaman. Hoogganoonni gartee sadarkaa sanitti mootummaa Itoophiyaatiin barbaadaman ilkaaniin nyaadamu Geetaachoo Raddaa gartee akkatti barbaadamu Geetaachoo Raddaa wuy jennee marramee qaasirraa iyyaa turre deeggartoonni badhaadhina. So namoonni akkasii sun gabbahuu jechuun wanni sun dhugaadhaanii hidda qabdi jechuu argisiisa sigalee. Amma marroon gabbahee waan kana itti amanee gaarantii tahee sigalee ashangullitti isaa dhiifatee abiyyis gabbee ashangullitti isaa if duuba dhiifatee sigalee walitti asbahuun kun warri ashangullitti qabu kun asbahuun waan kana gartee dhugaan lafa qabachiiftii jechuudha. Dhugaan lafa qabachiiftii jechuudha. Silaa akkuma amma duratti gartee diyaaspooruma suufni irraa tolu laalaniituma abaluu ati dhaqi jedhaniin malee marroon gadi bahu. Marroo qofa osoo hin ta'in gammachuu abbooyyeetii wajji jiraa jette oduun. Jarri sadarkaa kanatti gartee uummata kana hoogganu jarri sadarkaa kanatti gartee riphee tana keessa ture. Riphee jechuun nama waa shakkuu beekadhu. Riphee jechuun bar nama gartee huccuu fi tanan amanne. Huccuu fi qamisa fi kan kaayyatee deemu jiru kana riphee hin amanu jechuudha. Riphee hin amanu. Riphee akkasitti huccuu fi tan uffatee deemu tanan amanneetu waan kanatti amaneechi dhaqe jechuun wanni kun waan bu'uura qabaati jechuudha. Yaada kiyyaan ibsachuu jira ammaas. Yaada kiyyaan ibsachuu jira wanni sii galuu qabu. Akka yaada kiyyetti akka xiinxala kiyyetti wanni kun eega marroon irratti hirmaate waan bu'uura qabu jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessaa wanni abiyyi jaalate takka hoggisuma taatii jechuudha. Amma fakkeenyaaf Shimallis jaalatee dhiisee abiyyi taanaan bar inni yaadatta yoo ta'e Shimallis ni barbadeessina jee ibsa baaseeti abiyyi ama guyyaatti aantu mariif yaana jee ibsa baasee jechuudha. Ta'eenyuun mo'ate. Ashangullichi uumaa keessan jirtu kanuma mootichaan mo'amee Tanzaaniyaa kutanii jechuudha. Tanaafin gartee jarri lameen kun walii gallaan jarri lameen kun wal taanaan ashangul nuti uumaa keessan jirru jechuudha. Harka dhawaa jan harka dhooyina usaa janni usna marroo muka keenya jammuka amma walitti aarree yoo amma abiyyichi as garagalee dafaadhaa marroo muka keenya jaajee nuti akkasuma jenna jechuudha. Duraanuu si beeknaa bar
يا هاتي جدرانو سي دلق ما إنن خايج القبورة هيجو هذا ولا عشان قلت تجانا ربني سيقلي عشان قلت فيتوني قبل جيبتا فيتوني مال قوتا سيقلي خوني سما يوم مرون قلي بالزقنان درانو قرتي فايدان قبدو دوا وبون خوني سولولو فاجي مال بالزقنا في سكرانا منتي قبدي ماري قبدي بيجالاتي دياسبورا عشان قلت مرو خلفا خاجي سيقلي مقابرة دوم باسي في عشان قلت أبيتي في عشان قلت مرو جيجور سيقلي سو جرى عشان قلت أبو خيور وليقل رب نور وليقل سيقلي جرى عشان قلت أبو خيور وليقل أمني اللي نجار كتاي أمني نجار عشان قلت متي بيكر أمني نجار عشان قلت دوتي سيقلي ها أمني نجار عشان قلت دوتي ركتشو جراهيجو عشان قلت إن خانيتيس قرتي خانا دفعنا الرأي جاجيتي نموتيشي على إيسيسا خونيس أولي إيسيسا أمني نجاي دوتنا ركتشا جراهيجو سو ربين أمتا نجاياتيف نجايا هابوسو أمتا خيري هابوسو يجو أديرو نجين يخجبون جرو نجينيا خجالتو غرتي أمتا نجيا جالتو والأبي إيجا جنكو والجبو أدام فجاتو دينا في شيء أنا كوفا خجيتو خجالتو أما أنا رادران دبدي توريني عادة جاورم أبيين جاور أسينكات مرو أسينكات مررا أسينكات لما أسينكات سيجلي ديني توكيوسي قلبسي ويانه متي أمارا متي أمريكانو شابيا متي أبو مان فديوسي قلبي سجيتين أسمر ميديو مخنا رتي مدرو دبدي سو سنيفو ميديو مخنا رتي مدرو دبدي سو أورومو يو هفوري تكو دبدي أورومو يو هفورا نجينيا للبن أورومو يو هفورا تكمل للب جمدوك أبدا أديو يو نقولين تاني يا رب نقول يا رب نوينجي فتشيسي يا رب أفان تكونوا دبسي خرا تكونوا أوفي إجوان تكلالتو أفاوان تكو دبتو سيقالي ها سموان تكيا دنوغولي سيقالي جانيتي نمني دعاي قرأ تمالي أرارين انجيرو مارين ملكا ميدركشوني تين طلاف غتي ميديا رت أولوريون مبرباچي سويچو duraanis gartee akkuma ani isiniin jeen hundinuu Ashaangullitti namaati gaafa abbaan keenya abbaan Ashaangullitti nu godhatu kun walii galee gartee nuti carraa biroo hin qabnu amma gaafa wayyaane ngarre Gabratsiyoon hattuudha Geetaachoo Asaffaa hattuudha Geetaachoo Raddaa hattuudha huyi jechuu turreemi Gabratsiyoon keenya ودومو خاسي خينيا ميقدي ميال مهادا خينيا جنتي اتولسو ترمي هاي أما قبرزيون فارسان ونجنن قبرزيون كينيا خرسيسي جلا خينيا جنتو من يقل أما قادروا مرو خنا رفسو تريج أنفاني تبيت اللال درية متاكي باتي جيدوك إراخاسو تريج برانو جولا هم قطريتي يا مال جي سفار واراتي نسي 2 week تربال لما نبم زيوني غير زيوني جي مالي باشان قلت يبيتشو تيمي قوبان قبو جيتشو خرورا بي او جرو قوبان قبو جيتشو جوتي نسو سنيفو ولد دابيتشو تري وديما موتو برا دورو بياتو كوغتو تاليتو وياني وانجليو خنا رارم نتاتي أبدا شاني وانجنا رارمنو لا هذا ولا Ashaangullitti جابر ربني سيقل Ashaangullitti تو أسر سيقل وي وني ننقف دي مكا جايباتي بيكل سيقل Ashaangullitti تنا يو فيته ولا غوتا يو فيته نن غوتا يو فيته چلجي جتاني أكما فيته غوتا يجو so أما إنكس جي تربان درو بالرئيسيتي أبي والغي تكياميني عادة فيني تنا إيامي تنزانيتي هازو فيانا Ashaangullitti carraan qabdu harkuma da'uudha akka sheekka abbutaa kun minim mirchaa deellamante harkuma da'uudha sigale kunis kamarrootis gartee warra jalaa kana gaafannaan maali godhuu yaatan miitirkisho godhuu yaatan milliyo godhuu yaatan jennaan
واني بلزقنا وجهاسهم نتفين في النجلة جرة في فنيان في النجلة جرة بلزقنا وجه مرين انجرتو بلزقنا دومتي في أما يملكين غرفين في النجلة وجيجو هو هيد نميتشي قدام كوبان كابوجي تجيتشان سو دوبر رادو فيد من تنزانيا برمري سو عشان قولي أفانو ما قبل نيجتشو أما مرة فارسا جانيس فارسو عرب سا جانيس عرب سو سيقولي يادا مدسيسا ميتر كشو مدسيسا سيقولي هذا ولا عشان قولي you have to quiet سيقولي دقي فرد جلجي دقي فردو وان وقنوني خيني نونجان لل وان namni balageen teena hogganaa keessan dhageeffadha waan hogganaan keessan isin jee la saniifuu warri rifattanii baga gadditan garuu maaliif akka araarri isin rifachiise naa galuuti keessattuu faarsee bulaan faan hedduu rifatan sigira hedduu rifatan hirrifatina jechoota barreessuu turtan waan jechuu turtan ana caalaan jenne sigale أنا جالا مرون الربسني أنا جالا جروان وندي موتوما تينيا دامردو واني نمرون جيسن مرون إنترنت يدون كابو فيديو تي يدو لالو نبني اتنين آغا هندسي واني مرون جي چوتو رسن اتنين آكنا اتنين هدرا واقع توقيتشا أكنا جتني بركة بوتافان أكنا أكا جيتا چورد دن نيم تنزل جيتا چورد دانا اتنهي مني أسيت تافان تخريد إن الدول أكا جيتا چورد داتين بدخا غرا راچا سينجي جتني تنهيم تنزلتي وا مرتني مناغا سو سنيفو هنگرو مقفاني سنين دامدا ماليف قد تنسي ورّي واقبو والتانا جي والتهو خجي خاهنجال مالي في أرومون أكا والفتو ما بربال